Maqaa Abbuu jedhuun kan beekamu Anteenii Tafarraa as magaalaa Adaamaatti dhalatee guddate. Qindeessaa muuziqaa kan ta'e Anteenanii waggoota 10 oliif asitti istuudiyoo waraabbii muuziqaa isaa keessaa sirboota afaan Oromoo hedduu dhaggeeffatootaaf geessee jira. ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አዳማ ከተማ ነው. Akkas jedha Anteenan. Dhaladhee kanan guddadhe asuma Adaamaatti. Barnoota kiyyaa sadarkaa gadii fi sadarkaa lammataas kanan hordofee asumattidha. Fedhiin muuziqaa kiyyaa ijoollummaa kaasee kan naa waliin guddataa dhufeedha. Mana keessatti muuziqaa taphachuuf jecha hedduun yaalan ture. Walitti dhufeenya muuziqaa ofii koo qabu asirraan fooyyessaa guddifataa dhufe. Fedhiin sun yoo guddataa dhufu ollaa keenya gumiin farra HIV ture. Egaa balballi muuziqaa koo achirraa jalqabee banamaa dhufe jechuun dubbata. Bara 1990mootaa keessa jedha Anteenan gumiin inni itti seenee hojii muuziqaa waliin wal bare kuni aartii gosa hedduu kan barsiisu akka ture yaadata. በምቾቹን የገባ ነው እዛው በውዝዋዜው በመድረክ ጭውውቱ akkas jedha Anteenan ammas daa'imman taaneeti gara hojii aartii kanaatti kan dhufne shubbisa agarsiisa diraamaa waltajjiirraa meeshaa muuziqaa taphachuu fi kanneen hedduutu jiru warra kanatti hirmaataa turre achiis carraa muuziqaa barachuu yoo dhufu gara kanatti hin gore jechuudha. Ani jalqaba kanan baradhe kiiboordiidha garuu achi barnoota muuziqaa futuu hin seenini kiraara hojjedhee ofii kiyyaaf nan taphadhan ture. Ogummaa kana gabbifachuuf ammoo mana barnootaa muuziqaa Moozaart jedhamutti baradheen jira. Achiis dhaabbileen miti mootummaa nuti hojii fi duuka socho'aa turre leenjii muuziqaa gabaabaa nuuf kennaa turan. Sanaan dabaalee egaa achitti handhuura gabbisaa muuziqaa kiyya kanaan lafaan gaadhee jedha yoo dubbatu. As istuudiyoo isaa keessatti Anteenan weellistoota afaan Oromoo hedduu waliin sirboota fudhatama argataman jedhaman danuu hojjetee dhaggeeffatootaan ga'ee jira. Galaanaa Gaaromsaa, Yoosaan Geetahuun, Taaddalee Gammachuu, Sannishaa Mul'ataa, Andu'aalam Gosaa fi Surraatii warreen hangafadha. ኦሮምኛ በደንብ አሁን ሐሳቤን ዲቴል ለመግለጽ የሚያስችል ሌቭል ላይ አይደለም. Afaan Oromoo nan dubbadha. Garuu guutummaatti yaada kiyya ibsachuu na hanqata. Garuu akkaataan guddisa kiyyaa muuziqaa afaan Oromootiin siqata guddaa qaba. Muuziqaa afaan Oromootti cichee akkan itti fufee hojjedhuuf ammoo sababoota hedduutu jiran. Isaan keessaa tokko muuziqaan Oromoo rukuttaan isaa danuudha. Kanarraa kaanee muuziqaan afaan Oromoo kun qabeessaa jechuu ni dandeenya. Kana keessa deemtee ogumaan abuurtee waan dabartuu miti. Bal'aadha. Gama biraan yeedaloon isaas adda addaa fi baay'eedha. Kuni hojii muuziqaa keessatti baay'ee si hawwata. Muuziqaa Oromoo kana keessatti hojii hojjedhuun guyyaa guyyaan waan haaraan baradha. Ittan bashannana. Kanaaf aadaan saba kanaa guddaa ta'uu isaarraa kan ka'e fedhiin muuziqaa saba kanaa barachuu kiyyas guyyuma guyyaan dabalaa jira. Kanaafin sirba afaan Oromoo hojjechuu jaalladha jechuun dubbata. Surraa Taakkalee yookaan Surraatii weellisaa Oromoo gosa sirbaa R&B fi Hip-Hop afaan Oromoon weellisuudha. Bara darbesii albama muuziqaa Booree jedhu dhaggeeffatoota biraan ga'eeti jira. Hojiilee hedduu hojjennee reefin albama keessallee kan hin seennellee ni jiru. Albama keessaa garuu hojiilee lama hojjetee jira. Akkuma isin jedhee qindeessitoota keenya biraa waan akkanaa yoo barbaadde argachuu dhiisuu dandeessa. Hojiin hojjetame baay'ee waan hin jirreef jechuudha. So hojiilee dhuma isaan hojjetan sana yeroo dhaggeeffattu kilaaritiin saawundii waan jiru yeroo dhaggeeffattu bifa kanaan hojjetan immoo ni fida salphaatti. Gaaffii makanatuun dhiyaanneefif malee osoo hojii akkasii qabadhee deemee ni hojjeta waan jedhu akkasumatti hojiileen hojjetu yeroo dhaggeeffadhu kilaaritiin wantoonni achi keessatti input godhume akka nama ogummaa kana keessa jirutti yeroo dhaggeeffattu muuziqaa keessatti waan baay'ee dabalu isaan waan sana split gootee yeroo laaltu hin beekta. So hojii isaa dhaggeeffadheen kananii gara isaa dhufe jechuudha. Hojiilee kan biroo. Anteenan amma Galaanaa Gaaromsaa fi Yoosaan Geetahuun waliin albama haaraa hojjetaa akka jirus ibseeti jira. ከገላና ጋር አሁን በጣም ጥሩ የሚባል አልበም ይዘት ላይ ያለ ነው. Akkas jedha Anteenan. Galaanaa Gaaromsaa waliin hojii albamaa baay'ee gaariirra jirra. Yaada gabbataa fi fooyya'aa ta'e albama qabuudha qabannee kan dhufaa jirru. Kanaan wal qabatee kabajan isaaf qabu asumaan ibsuun barbaada. Weellisaa Galaanaaf duraanuu kan jedhu sirbi Galaanaa Qeenxeen ana biratti hojjetame. Inni kan biraa sirba Jaamboo Jootee Meelbaa jedhu natu qindeesse. Kan weellisaa Andu'aalam Gosaa keessaa ammoo albamii isaa Ayyaantuu keessaa waamicha albamichaa kan ta'e sirbi Ayyaantuu na biratti dalagame. Ayyaantuu yaada isaa jalqaba asumatti Andu'aalam waliin taane yaalle. Sana booda bocni isaa hawwataa ta'aa dhufe achi gabbisaa dhufne. Ayyaantuu walaloon jedhu sunis asirra buufame.
albaamii ayyaantuu yoo yaadadhu hojiinsaa gaarii ture jechuun dubbata. Antaniin erga istuudiyoo isaa kana hundeessee ganna 11 olii jedha. Kana keessattis of duuba deebi'ee yoo ilaalu egaan yeroo asuma keessatti dabarsa. Gara fuulduraa yoo rabbi jedhe piroodiisara jabaa ta'uun fedha. Yeroon as keessatti dabarse baay'een isaas kan namatti toludha. Sanaa olitti garuu namoonni ani as keessatti sababaa hojii ittiin wal baree firoomfadhe hedduudha. Kireetiivitii muuziqaa irratti kireetiivitiin dandeettiin waa uumuu inni qabu baay'ee waan appirisheet godhudha. Akkuma isin jedhe nus ceesisuudhaaf waan gama keenyaan jiru fooyyessinee inni immoo waan gama kanaan jiru waan qabuuf aartii keenya daangaa biyyattii ceesisuu irratti kan abdii guddaa irraa qabu nama gana. Qindeessaa Antaayinee Tafarraa badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa bara darbee irratti ramaddii qindeessitootaan injifachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa. ስለ ጥበብ ስለ እውነት የተከፈለ ቃል ኪዳን ነውና